Ashama arkahuun hordoftoota caaluu firii jalatti kan argamtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaattu anis nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u isinillee akka nagaa taata waaqayyo biraa abdiin qaba bakka jirtanitti nagaa keessan naaf ta'u hundumti keessanuu har'ammoo viidiyoo ajaa'iba viidiyoo haaraa walitti deebinee dhufnee jirra baga nagaan eeddanii baga nagaan dhuftan jiran simadhaan isiniin jedha. Akkamii isin jirtu jajjabaattu miti viidiyoon kun piraankiidha. Imaanin haajii maal jettee maal akkasiin jettee piraankii gootee irratti dubbachuun barbaada jechuudha. Ay piraankii baranaa nu fixe piraankiin baranaa kunis ijoollee dhugaa fi piraankii ta'uu isaayyuu walii wallaalaa jirra dhugaa dubbachuudhaaf. Wayyoo piraankii wayyoo keessattuu piraankiin inaaf baran hojjetamu kun anaan baay'ee na kolfisiisas bakka keessaas nan baradha. Eessatti naafamu qaba eessatti naafamu qabuusi irraa adda baafanne jechuudha hundumti keenya barumsa nu taasi. Namni inaafaa inni naafne addunyaa kanarra waan jiru natti hin fakkaatu keessattuu nuti baay'ee inaafna jechuudha abbaa manaa keenya irratti eenyumtuu namni inaafne hin jiredhee yaadu garuu inaarrasiin inaafnas jechuudha garuu iddoon itti inaafamus jira iddoon itti inaafamnes hin jira jechuudha. Garuu of eeggannoo barbaada of eeggannoo nama barbaachisa inaafaan kun jechuudha. Imaanii nama maal jettee haajii piraankii goote ati nama janajjantaa misejjiriidha nama janajjantaa ispoortiin hojjedha jettee baatee sana booda nama janajjantaa minamna jettee waan baay'ee dubbatteeti kan ishiin piraankii goote inni garuu lakki jechaanii jira jechuudha. Siiresii taatee piraankiillee akka ta'e dhumarratti illee ittiin himne jechuudha ishiin piraankii akka ta'e. Aaree erganii barrii cufatee bahee booddeedha kan ishiin hordoftoota ishii qofattiidha kan ishiin himte piraankii ta'uusaa. Booda kaameraa duubatti wal amansiisu ta'ee waan sanaaf hin galle garuu baay'ee siiresii ta'anii gaafa dhiira laa dhufu akkasitti siiresii ta'anii eeguun baay'ee ulfaata. Piraankiillee yoo ta'e hin cima jechuudha. Otuman simatiin achuma piraankii gochaa jirti ishiin jechuudha. Bakka nagaan dhuftellee hin jenneen nagaalleen gaafa ni kotu sin barbaada jetteeni kostorii jetteeti kan ishiin haasaa turte. Mataan dhukkubsinii maal jedhan jechuudha. Haajiin baay'ee aaree jira dhugaa itti fakkaateeti. Yoo hundarra kan caalu garuu boodarra dhugaasaa yoo bareen dhiisadhee yaada garuu baay'ee itti aaree jira jechuudha. Imaaniin dhuguma fakkeessiteeti kan ishiin haasoftu siiresii taate jechuudha. Namni gaafa siiresii ta'ee haasa'u piraankii namatti hin fakkaatu yeroo sana keessatti baay'ee wal aarsuunis jira. Piraankiin akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba jechuudha. Kanaaf abbaa manaa keessan irratti yeroo piraankii hojjettanii of eeggannoodhaan hojjedhaa. Eegeessaniirtu of eeggannoo nama barbaachisa jechuudha. Sa'aatii 24 silkii haasoftaa sa'aatii 24 silkii ilaalta eenyu wajjin haasawutti jirta jetteeti kan ishiin gaafii dhiyeessafii jirtu. Inni garuu utuma janajjanees nan janajjana jedhee hin amana jedhee yaadu maaliif dhoksaadha janajjanaan sun dhoksaadha waan ta'eef icciitii sana baasee ishiitti malee yaadu maaliif ishiin haadha manaa isaati waan ta'eef icciitii sana baasee ishiitti himuu hin barbaadu jechuudha. Yoo ishiin silaa isa dhugaa miti piraankiidha jetteedhuma kan ishiin gaafattu malee amansiisuuf. Yaani jira miti yeroo tokko akkasittiin yaada namaa yaada wal amansiisu. Piraankiillee yoo ta'e iyyuu ishiin amma yoo dhugaan isaatillee jiraate garuu shakkiin koo isa kun jiru jetteerti piraankii akkasii maaliif akka ishiin hojjette garuu hin beekani. Yaadumas hojjechuu ta'uu danda'a yookaan immoo yaada isaa hubachuuf ta'uu danda'a. Piraankii waan adda addaatiif kan inni hojjetamu. Innaa kanas niin jedha. Karena saya tuh bersih nyata nanti susun barbar nanti mau itra. Masker aja aman jangan terus sama jangan tunjuk. Aku masalah tinggi. Betul tuh malu bila ada akanan nih tuh. Bukti dan akal, yani anak tadi itu imbar balik nama seirga bete. Umakan amar bukan rafu tidak tepat. Duga ada mau duga miti pintu. Duga. Duga ada lagi. Surah ini saya kasih so. Nak kasih. Yo surah tuh. Yo haji tu jalan jadi segala yang isi ergi kasih ergi tu namu jalan. Mungkin harga ni jual nak meralat. Kalau siar gampi tidak.
ani akkanni pranki kanarraa hubadhetti imaan yaadumaan isa amansiisuuf jetteetti natti fakkaata garuu amansiifattees jirti inni yoo dhuguma suuraa sargite yoo sagalee koo sargite fidi jechaanii jira jechuudha haajini ishiin silaa pranki gochaa jirti waan dhugaa miti yookiin waan qabatamaa miti garuu ishiin pranki gochaa jirti keessuma keessayyuu yaada isaa hubatteerti jedhee yaada waan baay'ee irraa hubachuu dandeetteerti nakkan janajjanne akka namaan hin haasofnedha kan inni dubbachaa jiru ishiin garuu namni kun yaada adda nu baasuu barbaadaniiti bultii keenya diiguu barbaadaniiti kan akka saasaan jettiin garuu immoo deebistee immoo isatti himaa jirti erga akkasitti yaaddee isa sana erga beettee maaliif haasaa kana fuutee na gaafattaa jechaan jira jechuudha dubbiin jettee immoo walitti nama buusa eenyummaa taananii dubbiin jettee gaarii miti keessattuu haadha manaaf abbaa manaa gidduu dubbiin jettee seenan baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf kanaafi kana fakkaatan siniin jedha waan baay'ee irraa hin hubattu jedhee yaada viidiyoo kanarraa garuu inaaffaa yoo inaaftanillee dhaamsinan asumaan sinii dhaamuu barbaadu yoo inaaftanillee akka abbaan manaa keessa yookiin jaalalleen keessan isinirratti hin barreetti inaafa maaliif yoo isinirratti barreettan isinirratti jiraachuu danda'a maaliif ishiin inaaftee isin inaafsisuudhaaf sinaarsuudhaaf namoonni baay'inaan argeen jira nama qabatamaadhaan akkas godhu jechuudha haati manaasaa yoo baay'ee itti inaaftee yookiin abbaa manaa haadha manaatitti yoo inaafu jechuudha utuma jaalatii yaada biraa keessa seenanii wal inaafsisuuf jecha jechuudha wal inaafsisuuf jecha yaada biraa keessa galanii kan hamma bultoo isaanii diigutti ga'an hedduutu jira akkasuma jaalalleewwan illee dubbi jetteetiin yookaan immoo akkasuma inaafarraan kan ka'e namoota hedduutu gargar ba'a jechuudha inaafan iddoon itti inaafamu jira garuu iddoon itti inaafamnes immoo hin jira jechuudha waan hundumtuu of eeggannoo barbaachisa keessattuu haadha manaaf abbaa manaa taanaan dirqama sirriitti of eeggannoo nama barbaachisa jechuudha inaafa kanarratti Anna videoon kiyya har'a kana fakkaata like share comment gochuu hin dagatinaa iddoon dogongoretti caalu kana dogongorteerti jedhaati barreessaa na sirreessaan isin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nagaan naa turaa turtii gaarii naaf qabaadhaa video kana hamma dhumaatitti immoo daawwadhaa dhaggeeffadhaa jalqaba amma dhumaatitti jechuudha nagaan naa turaa turtii gaarii naaf qabaadhaa hundi keessanuu guddaa galatoomaa waan na daawwattaniif يعني عند تليفون تركب سبيرة تليفون سبيرة تنين يعني عن دلابرا وجازر أيوة دلابرا وجازر تسكت دلابرا وجازر يا أخي أكلت بيني أكيد سبيرة تكوبا في الرفي هذا موجود قبل يروح ولا دبيت دين ميدا نجنا بولا دين دين مزاسرة بس دين سنك كل ما تقول أنا بقول كل ما نقول دقيقة نقول كورة كذا سباسة دين أكمل دين موجود جرتو دين دلابرا باسو كابتنو دين بياسي انتو فينو وانا إيكار تبتك يا كم أقدر تنقلت حجي مراجع قباسي تنجرا من الراجع جورا أنا أمورين تبي وابتن أبتن أكاسي كار تبتك يا مي يا تاجي كان رتي مال جتري سنيو حجين أنت كاشكين بيكو بس كان نمني نمجا بس أشكير رانكابو نيكو رجين جادو بيتاني بس المين ما نام نمو ربي تيمالي Kasi sinjawar tu pasanya wan ila kamu lebih tu kana urus tu ni jecha itu nak pada tu mangga video berarti berarti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh